Facebook fi Messengerii keenya namni biraan wajjiniin fayyadamutti akka jiru akkaataa itti ofirraa barreek ofirraa akka lamoonutti hin deebinetti ofirraa balleessuu dandeenyu isin agarsiisu. Sandura garuu warri mana kana following godhin bakka ida'uu kana tuquudhaan follow like copy link gaaf tokkoof sin fayyadu hin oolu arrallee yoo itti fayyadamu waattee borsi fayyada favoritii keessa kaadhaa isiniin ja'a. Ofirraa barree ofirraa balleessuufis Facebook keenya keessa ni seenna. Erga Facebook keenya keessa seennee gubbaa kanarratti bakka sarara sadii kana ni tuqanna. Bakka sarara sadeen kana ni tuqanna. As nu fida. Erga inni as nu fidee oloofne setting ka jedhu keessa seenna. Setting ka jedhu kana keessa seenna. Setting ka jedhu kana keessa seenna. Erga setting keessa seenne password and security ka jedhu kana keessa seenna. Akkasitti nuuf ba'a. Ammas password and security ka jedhu kana keessa seenna. Akkasitti nuuf ba'a. Facebook keenyas haa ta'u Messenger keenyas haa ta'u nama nu wajjin fayyadamuu jiru bakki itti beennu asi. Bakka kana tuqanna. Where you are logged in ka jettu kana tuqanna. Kana jechuudha. Where you are logged ammas gadi tuqanna. Bakkuma kanarra gadi tuqanna. Yeroo inni akkasitti nuuf ba'e kuno fakkeenyaaf amma asirratti device sadii irratti banamee jira. Tokko kana itti fayyadamuu jiru kana lama kabiraati jechuudha. Kun kanatti itti fayyadamuu jirtu kan keerraas kana qofa jechuudha. Amma kana itti fayyadamuu jiru kanuma qofa. Garuu jarri kun lamaan bakka biraarraa jechuudha. Bakka biraarraa akkaataatti ofirraa baaftan select device to log out gootan. Select device to log out ka jedhu kana tuqattan. Yeroo isin akkasitti tuqtan akkasitti ni dhufa. San booda bakka kanatti raayitii gootan. Bakka kanaa fi bakka kanatti jechuudha. Device keessa jiru yookaan immoo kan login sinii wajjin fayyadamuu jiru keessaa baasuudhaaf yookaan select all gootan. Select all log out gootan jechuu. Log out. Erga log out gootanii akka inni sin duuba nam tokkollee amma booda seenuu hin dandeenye deebi'ee seenuu hin dandeenyetti passwordii Facebook keessanii jijjiirtu. Passwordii bilbila keessanii jijjiiruudhaaf yeroo tokko boodatti deebinee change password ka jettu kana tuqanna. Erga as nu fidee as gadi tuqanna. Ammas itti deebineetuma bakka kana tuqanna. As nu fida. Erga as nu fidee bakka sadeen kanarratti jechuudha. Bakka sadeen kanarratti kaduraarratti jechuudha. Passwordii yaadannu. Passwordii keenya kaduraanii itti galchina. Ka lammaffaa fi sadaffaa irratti immoo haarawa ka itti godhachuu feenu sana itti godhanna. Kun warra passwordii isaa beekuu fi warri passwordii keessan hin beekne immoo viidiyoon dalagamee amma dura as jala jira forget password ka jettu kana tuquudhaan gadi seentanii sirreeffachuu dandeessu. Passwordii Facebook keessanii warra dagattanii jirtaniif immoo viidiyoo amma dura dalageetiin jira. Profaayilii kiyya jala gadi seentanii argachuu dandeessu. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.